raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyooniin Dirree Shaggar torbaan guutuu guyyoodhaan galgalatti sa'aatii tokkorraa eegalee hamma sa'aatii tokkoof walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,415 irratti qophii dabarsuu hamma jalqaba. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Haqaa fi hanqii. Oromoonni haqatti amana. Dhugaa galchuu fi dhugaa fudhachuun haqa baasa. Haqni qaama qorqalbii isaati. Hanqiin namaa namatti darbuun qooda yookaan cubbuu jedhee amana. Haqa namaa hin dabsu. Garuu haqni isaa sarbamaa jira. Sagantaa kanaan haqaa fi hanqii faana dhoofnee dhugaa Oromoon dhabee fi lafarratti mul'atu iyyaafannee qorannee isiniif dhiyeessina. Haqaa fi hanqii. Qaamolee nageenyatti dhimma ba'uun daba qaamni siyaasaa haqa uummata Oromoo irratti raawwatu. Hordoftootaa fi dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu? Qophii haqaa fi hanqii har'aa keessatti qaamolee nageenyatti dhimma ba'uun shoora qaamni siyaasaa haqa uummata Oromoo dabsuu irratti raawwatu ilaalchisuun waan hubannoo uumuu qabannee dhiyaannee jirra. Nu waliin tura. Heerri biyyattii hanqinootuma qabu waliinuu dhimma gaaffii bu'uuraa uummattoota mirga hiree ofii ofiin murteeffachuu dhugoomsuu fi caasaa sirna federaalaa giddu galeensan hin dhuunfatamne hundeessee jira. Haaluma kanaan mootummaa gulantaa lama qabu sadarkaa federaalattii fi sadarkaa mootummaa naannootti hundaa'ee waggoota 30 darbaniif hojiirra ooleera. Mootummaan gulantaa lamaanituu qaamota mootummaa sadan qaama seera tumuu, kan seera hiikuu fi qaama seera raawwachiistuu madaala walii eeguu qaba. Loogii siyaasaa, ilaalcha, amantii fi kan biroo kamirraayyuu bilisa ta'ee nagaa lammiilee kan tiksu qaamni nageenyaa akka poolisii, raayyaa ittisa biyyaa fi jaarmiyaan basaasaa fa'aa ammoo haqa lammiilee fi haqa uummataa eeguuf qaama raawwachiistuu jalatti gurmaa'anii hojjetu. Qaamonni nageenyaa kunniin garuu biyya kanatti hojii seeran itti kenname nagaa lammiilee fi biyyaa tiksuu dhiisanii dhiibbaa irratti raawwatamuunis haa ta'u hubannoo dhabuurraa dantaa paartii siyaasaa aangoo mootummaa harkaa qabu qofa tiksuun mirga lammiilee sarbu. Namoota kumaatamaan ajjeesanii hidhanii fi dararaa turan ammas kanumatti jiru. Yeroo dhiyoo keessa ammoo wal waraansa biyyattii keessatti deemaa jiru sababa godhachuudhaan lola qabsaa'ota bilisummaa waliin jiru irratti akka hirmaatan taasifamaa jira. Dhiyeenyuma waraana bilisummaa Oromoo mootummaan Itoophiyaa shanee jechuun waamu ji'a tokko keessatti balleessina jechuudhaan pirezidaantiin mootummaa Oromiyaa waamicha caffee irratti godheen tumsa qaamolee nageenyaa naannolee biroo fi federaalaa akkasumas namoota waraanan hin leenjine gaafachaa turuun ni yaadatama. Kanumaan walqabatee kutaalee Oromiyaa hedduu keessatti adamoo shanee ba'a jechuudhaan lammiilee leenjii waraanaa tokkollee hin qabne ulee, qoraan, haamtuu, gajaraa, qottoo fi kan kana fakkaatan baachisanii hiriira baasuun uummata dararaa jiraachuun ni beekama. Kun hundumtuu gocha seeran ala ta'ee fi mirga qaamota nageenyaa lammiilee fi uummata Oromoo sarbu gocha fokkisaa addunyaa kanarratti hin taane fi seerawwan waraanaa fi mirgoota namoomaa faalleessuu walumaa galatti haqa kan dabsuudha. Kun immoo rakkoo bu'uuraa ijaarsa impaayera Itoophiyaa fi aadaa siyaasaa biyyattiirraa kan madde akka ta'e hayyoonni saayinsii hawaasaa irratti walii galu. Oromiyaa bakkawwan garaagaraatti mootummaa bilxiginnaa fi woboo jidduutti lolli gaggeeffamaa jira. Caasaan mootummaa naannoo fi namoonni Oromoo caasaa federaalaa keessa jiran kana quba qabu. Ajjechaa artisti Haacaaluu hordofee duulli Oromoo irratti banamee hidhaa fi dararaadhaan dabaalame sun gatii guddaa kaffalchiisaa as ga'eera. Jaarmiyaalee siyaasaa Oromoo ammallee haala ulfaataa keessatti argamu. Maqaballeessii fi gurraachessuun hoogganoota jaarmiyaalee siyaasaa waraana bilisummaa Oromoo, poolisii Oromiyaa, qeerroo fi qarree Oromoo fi dimshaashumatti ammoo Oromummaa irratti godhame salphaa miti. Maallaquma qabeenya Oromoo irraa argamutti dhimma ba'anii abbootii garaa bituudhaan wallaalummaa nama keenyaa fi dantaa garaagaraa fayyadamuun
saboota kaanii fi Oromoo walitti buusurra darbanii Oromooyyuu kutaa fi amantiidhaan walirratti kakaasuuf milkaa'uu baatanillee hedduu dhama'an. Biirokiraasiiwwan mootummaa federaalaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee kan dhaabbilee miti mootummaa yookiin NGO akkasumas miidiyaa federaalaa fi Finfinnee hundatti dhimma ba'uun duula hamaa kijibaa fi jibbaan guutame Oromoo irratti oofaa jiraniin akka barbaadan ta'uu dhabus boolli isaan hin qonnee fi dhagaan isaan hin buqqisne hin jiru. Addatti ammoo miidiyaalee Habashaa biyya alaa fi keessa jiran akkasumas kan mootummaa federaalaa bulchiinsa Finfinnee fi mootummaa Oromiyaa jalatti bulan fayyadamuun odeeffannoo madaalawaa hin taane bifa ololarra darbee jibba hamaa calanqisiisuutiin tamsaasaa jiru. Miidiyaalee dhuunfaa mootummaa irratti hirkatan kan akka Isaat, Ahaduu, Asraat, EBC faa duuluma jibbinsa hamaa kana hojii idilee akka godhatan mukaaf ciraatu beeka. Miidiyaaleen mootummaa naannoo Amaaraatiin hoogganaman addatti Oromoo irratti xiyyeeffachuun yakki waraanaa fi duguuggaa sanyii poolisiin humna addaa Amaaraa fi faannoo uummata Walloo irratti raawwate irratti qooda qabaachaa qaanii tokko malee gabaasaa turan. Leellistoonni naftanyaa kunniin bifa adda addaatiin caasaa mootummaa keessaa fi alatti gurmaa'anii wantoota gochaa jiranii fi waraana amma akka haarayaatti Oromoo irratti labsame gidduu hariiroo guddaatu jira. Namoonni Oromoo ofiin jedhan kan bulchiinsa mootummaa fi qaama nageenyaa keessa jiran adeemsa kana ni hubatu laata moo hubatanis ni sodaatu kan jedhu gaaffii ijoodha. Namoonni Oromoo muraasni caasaa mootummaa kana keessatti gubbaa amma godaatti gocha haqa Oromoo dabsu kana ofitti fudhatanii hojiitti hiikaa jiran hokkoraa fi walitti bu'iinsa dalgee uummattootaa fi amantiiwwan gidduutti uumaman keessaa harka qabaachuu isaanii hubachuun barbaachisaadha. Jarri bilxiginnaa kun jijjiirama qabsoo qeerrootiin argame guutummaatti haqanqaaluun ofis ta'ee biyya dhidhima keessaa hin baafne keessa galchan. Walwaraansa kaabatti godhamee lubbuu fi qabeenyi guddaan kan Oromoo ta'ee barbadaa'ee diinummaa guddaan uummattoota gidduutti uumameera. Waraanichi garuu dura Oromiyaa irratti labsamee hanga ammaattuu deemaa jira. Qophiin waraanaa bifa addaatiin Oromiyaa irratti labsame kun kan ijibbaataa ta'uu isaatiin gaaga'ama lubbuu fi qabeenya biyyattii irraan ga'uun alatti bu'aan isaaniif buusu kan armaan dura irraa adda ta'e tokkolleen hin jiru. Abbaa haqaa abbaa biyyaa malee weerartuun hin mootu waan ta'eef. Leelliftoonni sirna naftanyaa mootummaa kana keessaa fi ala jiran yeroo tokko tokko bilxiginnaa damee Oromiyaatiin yeroo baay'ee ammoo Oromoo hundaan taranyaa yookiin baalagizee yookiin abbaa baraa jechuudhaan irra deddeebi'anii dubbatu. Kun immoo waa malee miti. Fakkeenyaaf namni waa jalaa hatame tokko osoo waan jalaa hatame barbaadu hattichumti ija ashaboon dhiqatee abbichaan ati hattuudha yoo jedheen namichi kun maal godha isinitti fakkaata? Waan isa jalaa bade san deeffachuu dhiisee qulqullummaa isaa mirkaneeffachuu irratti xiyyeeffata. Waan jalaa bade san dagatee hattuu jedhamuurraa bilisa ta'uuf hidhaarraa of baraaruuf carraaqa. Haaluma wal fakkaatuun nutis mirga keenya, qabeenya keenya, aadaa keenya hunda saamanii balleessanii taranyaa jechuun kun akka nuti waan nu jalaa bade dhiifnee yeroo keenya ani taranyaa miti jennee falammachuudhaan finnuufi. Gaaffii Finfinnee abbaa biyyummaa mirga namoomaa fi kan kana fakkaatan akka hin kaasneefi. Kanaafuu Oromoon mootummaa kana keessa jirus ta'ee ala jiru hundi daba sirnaa fi seera isaa cabsurra darbee akka sabaattuu Oromoo balleessuuf deemaa jiru kanarratti dammaquu qaba. Waggoottan 150 oliif qabeenyaa fi humnuma keenyatti dhimma baanii biyyattii akka fedhan gochaa turan. Nu buqqisaa, ajjeesaa, saamaa, nu cunqursaa turan ni gaa jechuu ni qabna. Qaamonni nageenyaa federaalas ta'ee kan Oromiyaa sadarkaa jiranitti nageenya lammiilee loogii siyaasaa tokko malee tiksuuf waadaa seenan dagatanii seera cabsanii haqa dabsanii qabatamaatti paartii aangorra jiruuf eegee raasuun hojii isaanii ta'ee jira. Qaamonni nageenyaa Oromiyaa kan akka poolisii Oromiyaa, poolisii addaa Oromiyaa fa'aa immoo heera Oromiyaa fi heera biyyattii irratti hundaa'anii otoo hin ta'in nageenya lammiilee Oromiyaa jeequu irratti argamu. Amma garuu yeroon itti mirga namoomaa sarbanii paartii siyaasaa tokko aangoo irratti tiksan dhumateera. Yeroon kun yeroo haqni afaan qabnaan didee funyaan hin dubbachuutti jiru ta'uu isaatiin yeroo itti toora ofii sirreeffatanidha. Akkuma beekamu waggoota 4 dura wayita qabsoon Oromoo finiintee Oromoon diina kokkee wal qabaa ture jaarmiyaalee mootummaa keessaa qaamni dursee qabsoo Oromoof dirmate poolisii Oromiyaa ta'uu seenan galmeessee jira. Gariin keessan saba keenyatti dhukaafnu jechuun aarsaa ta'aniiru. Gariin hidhamtanii jirtu, gariinis hojiirraa ari'amtan, gariin sirnicha dhiiftanii ifatti qabsoo ummataatti dabalamtan. Aarsaa boonsan sun hundumtuu galmee seenaa keessatti cululuqee ifaa jiraata. Warri har'allee sirna kana tajaajilaa jiran seenaan poolisii Oromiyaa kun har'aoo eessaa garamitti deemaa jira jechuun of gaafachuu qabu. Har'a eega injifannoon Oromoo micciiramee harka Oromoo keessaa ba'e as
Kaayyoon poolisiin Oromiyaa leenjifamaa jiruuf Oromoo tiksuuf osoo hin taane ajjeesuuf, Oromummaa kunuunsuuf osoo hin taane diiguuf, Oromiyaa tiksuuf osoo hin taane salphisuuf kan akeekkate ta'uu karaa hedduun jechaanis gochaanis mirkanaa'ee jira. Har'aa fi waggaa 4 dura wanni adda godhu waggaa 4 dura diinni Oromoo guddichi wayyaanee TPLF saba keenya waliin firooma tokkoyyuu hin qabne bulchuusaati. Har'a immoo qaamuma maqaa Oromoo himachaa gochaan olaantummaa sirna nafxanyaa Oromoo irratti diriirsaa jirudha. Paartiin OPDO irraa gara ODP'tti jijjiiramee ture battalatti diigamee bilxiginnaan dhalachuudhaan sirni nafxanyummaa Oromoo irratti akka dagaagu murtaa'e. Diina fagoo irraa dhufee fi diinni Oromoo keessaa biqile Oromoo irratti ilkee qarate. Namni mana hidhaa irraa baafamee yeroo rashanamu, yeroo qaamni nageenyaa mana Oromoo gubee itti marsee sirbu, yeroo namni qaamota nageenyatiin jiraatti gubamaa jirurra ga'ame. Kaayyoo nafxanyaa fannifatee Oromoo fakkaatee uummata qoqqooduuf yaalaa jira. Sababa kanaan Oromoon akka lamatti miidhamaa jira. Warri alagaa taranyaa ittiin jedhanii maqaa baasuun mirgasaa akka hin gaafanne ajandaa kennuuf. Warri maqaa Oromootiin masaraa seeni ammoo sirna nafxanyaa waggaa 30 dura awwaalame boollaa baasee leellistoota sirnichaa uummata Oromoo irratti sirbisiisa. Injifannoon qabsoo Oromootiin waggaa 4 dura argamee ture harka Oromootii ba'ee jira. Oromoon aangootti haa ba'u malee abbaaf fedhe aangoo yoo qabate rakkoon qabu jedhamee imaanan gootota kabaja kanaaf kufanii dabarfamee OPDO'tti kenname. OPDO'n garuu gantummaa filattee sirna nafxanyaa firee kennitee jirti. OPDO'n waggaa 27 guutuu diinaaf ergamuun Oromoo ficcisiisaa turte of bartee sabatti deeminaan araaramuuf garaan Oromoo akka ummataatti bal'aa ture. Kaayyoon qabsoo Oromoo ofii aangomee isa kaan gabroomsuuf osoo hin taane Oromoo ifatti baasuu qofa ture. Fayyaalummaan Oromoo sun garuu gatii kaffalchiise. Injifannoo dhiiga gootota kumaan argate harka keessaa baasee alagaaf kennee rakkoo ammaa kana keessa akka galu taasise. Gaafa Abiy Ahmed masaraa seenirraa kaasee Oromoon waan qabsaa'eef argachuu dhiisee kan duraan argatee tureyyuu hin dhabe. Kaleessa yoo xiqqaate eenyummaan Oromummaa kabajamaa ture. Har'a kabajni sabummaa Oromoo eeboo sirna nafxanyaa bilxiginnaatiin waraanamee dhiigaa jira. Warra waggaa 100 ol nu bitaa ba'een ammas salphifamaa jira. Itoophiyummaa Oromoon karaa gaafiisaa deebisuun furatu osoo hin taane Itoophiyummaa nafxanyootaan dullatti ishee sabqeentetu humnaan mataa Oromoo irratti fe'amaa jira. Gandummaan akka jabaatee Oromummaa diiguu fi kanaanis aadaan waliif birmannaa Oromoo akka laafuu karoorri baafamee hojjetamaa jira. Gaaffii uummata Oromoo keessaa wanti deebi'ee hin jiru. Hooggana amma jiru kana jalatti deebi'uufis hin deemu. Kan biraa hafnaan hooggantoonni OPDO kan kaleessa fuulduratti ba'anii kana booda gooftaan keenya uummata Oromooti gooftaa biraan qabnu jedhan sun eessa akka ga'an agarree jirra. Akkuma namuu beeku uummanni Oromoo injifannoo isaa saamamee abadan manatti ol deebi'ee hin teenye. Qabsoo waggaa 4 duraatti deebi'uu qofa otoo hin taane qabsoo hidhannoo waggoota hedduuf deemaa jiru sana yeroo kamuu caalaa jabeeffatee haqa uummata isaaf kufee kuffisuutti jira. Isinis karaa kanarra bu'uu qabdu. Kan ammoo jaalannee osoo hin taane dhiiga gootota kumoota baatii kana keessa guyyaa gootota Oromoo jennee yaadannetu dirqa. Ekeraa isaaniitu irriiba nu dhoorka. Lafee isaaniitu nu waraana. Oromoon bara har'a akkasitti dammaqee fi teeknooloojiinis tole dhiisii baran dammaqne jedhamuu fi dukkana keessa ture sanuu roorrootti harka kennatee buleen beeku. Isin miseensonni qaamolee nageenyaa kan akka poolisii Oromiyaas as keessatti qooda Oromummaa keessanii ba'uun seenaa gaarii Oromoo Pirootestii keessatti qabdasan deebifattanii haaressuu qabdu. Hojiin poolisii nageenyi kamillee akka hin boorofne hojii poolisii siviilii hojjechuu fi yakka qorachuudha malee humnoota qabsoo bilisummaa mootummaa gabroomsaa loluuf dirree Oromiyaa irra jiran akka raayyaa ittisaa ta'anuuf lola jechuun seera qabeessa akka hin taane hubachuudhaan gaafatama seeraa fi seenaa jalaa of baastanii haqa qabsoo Oromoof wajjin dhaabbachuu qabdu. Qawween baattan kun kan qabsaa'aa bilisummaa Oromoo ajjeesu otoo hin taane kan Oromoo irraa diina ajjeesu ta'uu qaba. Hundaa olitti har'a aanaalee fi araddaalee Oromiyaa danuu keessatti waraanni bilisummaa Oromoo diina kanaan kokkee wal qabee jira. Borus sabni kun dhiiga dabalataa dhangalaasa ta'a malee ifatti ba'uunsaan oolu. Walumaa galatti isin poolisoonni Oromiyaa mindaa guyyaa lamallee qananiiftee isin oolchuu hin dandeenyeef jettanii faallaa qabsoon dhaabbatinaa. Shanee ajjeesi jedhanii Oromoo akka ajjeeftaniif isin bobbaasuu danda'u. Qabsoo saba keessaniitti aggaammattanii maqaas mataas hin dhabinaa. Maqaa keessan tarree goototaatti malee tarree agaazii hin galmoofne sana tarree nafxanyaatti hin galmeessinaa. Ilmaan keessan boruuf maqaa badduu dhaalchiftanii darbinaa. Mustafaa Huseenfaa fakkeenya godhadhaa. Caasaa jirtan keessatti tokkummaa keessan jabeessaa.
lolaa fi siyaasa ummata keenya irrattii fi biyya keenya Oromiyaa keessatti deemaa jiru dammaqiinsan hordofaa. Aantummaa waqtii kanatti sabni keessan isinirraa eeguu ijaaramaatii fudhadhaa. Gabaabumatti qaamonni nageenyaa addatti immoo poolisoonni Oromiyaa waadaa saba isaaniif galan sana haqa lammiilee isaanii baasuu irratti hojjechuu qabu. Seera cabsanii haqa dabsanii qabsaa'ota bilisummaa irrattii fi Oromoo irratti meeshaa diinaa ta'uurraa of qusachuu qabu. Seenaa fokkisaa ofirratti galmeessurraa of baraartanii haqa saba keessanii faana dhaabbachuu qabdu. Kanatu haqa deebisee gabrummaa fi gadadootti xumura godha. Nutis kanarraa kanumaan goolabna. Qopheessituun Urjii Waariyooti. Gulaalaan Abdii Waaqayyoo kan isiniif dhiyeesse immoo ani Gurmeechaa Gammachuuti. Nagaatti. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar.